عليكم ورحمة الله وبركاته. والشمال كفوني كوجمتوتا دعوتوتا عاشا لكدرتو إجا كوجمتوتا دعوتوتا كينيا أكو مرجع جرتان كان أرى مقالة تيرا جرجة تودا مقالة تيرا مشا كباقي كواليتي تي كبني مشا كان لينجتا جالسينه أرى موتو بوتاين إرتي جالوتي جالسينه أكيم بودا مو مشا فيديو بوتو فوجنة تني كوبونه رجة تودا كناف أكو مرجع تانكونو عاشا لير دفتياتي تبوتيرتي أرجم تيرتي شادارة فيديو منا بوتو في مشا بوتو سنغر سيفنا منا كيساني موتو مشا يرو بايه يفونه ديم حالا كنا نيرو إسني رتمني تنين buta sini kam sivne kapsun nule gamatu gudatun tadagamai kanaf warun channel kene kanaf haratatan subscribe gochun channel kene subscribe gochun yana berat gogoda warun video de kenta tan share goda tin jenna amma kala mangara manas ayye da wata kenna kala mangara manas inne manni ali fi ayye da wata kenna man ali biya da man ali to ko isa tin malak fakka to sina gartibna mesha rubin malak ta sina gartibna gara mana no jisen tani asitti mas marra yo jamaramu kal joya ti jaro sutti on biyara wajiru biya ken ke bae baradabil ti jaro saram je sudah kuno asitti jira itu karanga ko ninjuru ko gebbi ke saya jira sagare aku managajir kan kuno yo me isara kuno halakana sagale ken jechuudha ega ali fi hati mana isani lachu biyala jiru hala kana ni moja tamira kesi ho mal fakata hijir no wajin ko tati sena lala hayera wata kenna ko war kitan kana kuno jalka marra sina garsimna jalka barra sitti mana kulkulina ho kimana kunna tujra sitti akasmat tufe mo service kuchina itti ko bay joda wata kenna kana akmar kitan kana kan fakata asran etti hona rawta kenna Gagal jumto tadawatu tekina ifaje kana dura gaya kana tibae dudun sanne buache ifaje kaba buache jalkaba dura waligal te ni moto wankana tina magisa jechuda asha ne to ayyera wata kenna sin moto tawbi tijran war tangana mara kana wata kana naga tinu ko ko war lela la tala ma fa mor bi ala ke satti akar mat lafatan wa to ko non tan be militan akawir on batabbaru sin da jechuda mana kana dalam kesa kuno aku martangana kaurida korida la kuno aku martangana kali shambale ragat sajra adiku moiha gola etu nom bijay judha takena gara tille kini brat jira ni lande sanje ayera takena martangana tille kini asinala ko da ko na dole judha takena kana makara asimno alati wasa suki bayram dandawa jurefini kuni itu berarti berada di sini waktu kita ikan serar ke ibu gara-gara jalan mau berarti kalau ini baca kalau kita dulu ini adalah itu berada sesuatu kali kita sih kalau kita ambil misalnya hal berada di enggak tahu ini jadi sudah waktu kita kan bisa naga saja kifili kuni kifili sudi afayru yo kamodo akal abati kelas dabile yang nanda me jurda utakena akmal tankana jibru karate mo corneri bari to satta katira asumara itu bara utakena akmal tankana ni kuni corneri da jibru barida asli ane mo kelas tujira pura utakena akmal tankana kelas kuni achina se batar mo hina akani mo to mo bai saram je pun sanda utakena hina kana kaisa ki mo to wala tujira utakena amma dinan kuni kitchen cabinet sensa hojjetama fi jirani kitchen cabinet sensa hinga xawamni daawatu takenna garu molalame wanto hina zakkesu salami kirati wali tijira daawatu takenna hindu sura mashallah tabarakallah mashallah rajada asitti mo ko kitan kana ampuni kawa ampuni disa hejju babbare dafi hina to bisa wanto nibsal puno hala kitan kana nasrati wali tijira daawatu daawatu takenna gram kitchen cabinet ingere mo cara kabaredu abdi kamne daawatu takenna ni barida le daawatu takenna am galatino kilasi am sinde wasna yalla daawatu ke nasal mo meshan karton dar kan ashigami taakuni meshagana nut video daawatu ke na ini bobida ke sara distiwon kudan kudan vechansa nuwar baisa jirani nuwar baisa jirani anje tari meshan interesting na tawmin try kuliga sida wanto da kana
fidee dhufee meeshaa agarsiisaa bootaa hin qabatinidha jechuudha. Daawwattoota keenya kallattimaan gara itti aanu isin dabarsina. Ammaan isin daawwachiisnee isin kunuunsisnee. Hayyee daawwattoota keenya kilaasii kana namatti keessa jira namatti fayyadamu waan ta'eef kana akkanumatti kilaasii tokko ta'uu isaa hubattanii itti aanu tartan daawwattoota keenya. Taa'u fayyadamu. Hayyee daawwattoota keenya asitti immoo kana kilaasii kana itti fayyadamu jalqabee jira. Garuu immoo namni hin jiru waan ta'eef seenii isin agarsiisuu hin danda'ama. Akkuma argitan kana kifilii dubartoota haala kanaan majlisaatti gilasii 10 hojjetamee keessa jira. Akkuma argitan kana ampuulli isaa maashaallah tabarakallah rabbiin nama nagaan galitti fayyadamu sanaa taasisu hedduu bareeda jechuudha. Kilaasiin kunillee kilaasii dubartootaati. Daawwattoota keenya baay'ee wanta nama jedhudha. Kallattimaan kilaasii itti aanutti ammoo isin dabarsina saaloonii bal'atte jechuudha. Daawwattoota keenya amma kanumaa fi saalooniidha. Gara saaloonii. Hayyee daawwattoota keenya akka argitan kana saaloonii akkanatti bal'aa ta'e kanatti jira. Daawwattoota keenya asitti yoo immoo saaloonii kun immoo gara arga majlisii isa barbaachisa. Gaafa arga majlisiin galee hedduu bareeda jechuudha. Saalooniin kun saaloonii bal'aa ta'edha. Akkuma argitan kana firaajidooriin gaxaawamee jira. Barbaade bal'aan firaajidooriin isa agarsiisaa qabna waan hin kenna. Hedduu bareeda ampuulli isallee maashaallah tabarakallah seera gaxaawamee jira. Tokkochi garaachaa bichaan isaa kana fakkaate. Sani achitti haala kanaan saraamikii akkana bareedu kana saraamikii sadarkaa tokkoffaa ta'erra afamee fi haala kanaan bareedee jira. Maashaallah jedha sinuun keessatti ni jedha. Daawwattoota keenya kana fakkaata saalooniin hedduu bareeda hedduu bal'aadha. Akkuma argitan kana barbaadillee bareedee galetti jira jechuudha. Daawwattoota keenya isa kana gisee isin tajaajilu warra akkanumatti imaanjanii godhii keessan gara warra akkanii barreessitan balleessitan akka hojjeta isin gorfattanii barumsa isin tajaajilii haala daawwattoota keenya warra hojjetate immoo rakkinni beekamu keessa jiraatu sana taasisu. Daawwattoota keenya mana kana kanasaa jirtan sababni isaa maal jettan mootuyyuu meeshaan finnee dhufne meeshaa jiru bareedaadhaan meeshaan finnee asumas Viidiyoo kana asirratti akkuma argitan kana nyaata nyaachuudhaaf gara manaa seenaa irra dhiifama. Kan viidiyoo kana waraabaa jiran agarre kan kun waraabe. Hayyee daawwattoota keenya kana fakkaata amma kallattimaan gara nyaata qophoofneerra daawwattoota keenya. Hayyee daawwattoota keenya kana fakkaata maashaallah irraa jedhaanii obboleessa illee haala kana ifaajuu isaatiif guddaa isa galateeffannaa. Maaliif namoonni hedduun numa ifaajanii numa dalaganii garuu dalagaan isaa kan bakka hin geenne sababa maatiin biyyaa balleessuuf jechuudha. Daawwattoota keenya maashaallah tabarakallah irraa jedheera. Hayyee daawwattoota keenya akkuma argitan kana asitti immoo nyaanni nu dhiyaate nyaachuudhaaf qophoofne jira jechuudha. Daawwattoota keenya maashaallah tabarakallah haala kanaan kan nuti himatee mana kanallee viidiyoo waraabne meeshaa finnee dhufne jira. Kun ogeessa keenya ni nyaachuun barbaanne kiristaana waan ta'eef akkana isiniin jedha daawwattoota keenya haala kanaan obboleessi Alii nu keessummeessee ni simatee namni tokko meeshaa finneetii jedhanu nama gammachuu qabutu jira jechuudha. Daawwattoota keenya namni tokko immoo meeshaa ammaa bitamee maafirriin ergamuudhaaf deemuu qaaru jira. Obboleessi Alii garuu nama akkasiiti miti hedduu gammachuudhaan nu simatee meeshaalee bakka qabsiifnee jirra. Viidiyoo tokko irratti ogasiniiti see viidiyoon dheerata jechaafin gara garatti baasee jechuudha. Daawwattoota keenya amma viidiyoo kana laalati kutaa itti aanu immoo meeshaan finnee mana Alii keessatti gaxxamne akkamitti gaxxamame ni ilaaltan isiniin jedha daawwattoota keenya. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh.